tooftaa mootummaan abbaa irree yeroo rakkoo fayyadamu obsaan hamma dhumaa dhageeffadhaa hin hifatina. Yooyyaa harka fuuni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Xiinxala siyaasaa tooftaa mootummaan abbaa irree yeroo rakkoo fayyadama jedhu kan barreessee Hamzaa Booranaa yookaan Abbaa Liban kan sagaleedhaan isiniif dhiyeessee jiruu miidiyaa. Seenaa keessatti sirnoonni abbaa irree yeroo rakkoon siyaasaa diinagdee yookaan hawaasummaa isaan mudatu amala wal fakkaataa agarsiisu. Hundeen rakkina kana akka walqixxummaa dhabuu, bulchiinsa gaarii hin taane yookaan misooma dhabuu abbootiin irree yeroo baay'ee umrii isaanii dheereffachuuf gara yaada nama hiheeruu fi qoqqoodisaatti tooftaa fayyadamuun umrii aangoo isaanii dheereffatu. Tooftaaleen mootummaan abbaa irree fayyadaman keessaa tokko diina uumuudhaan garaagarummaa babal'isuudha. Namoonni yookaan uummanni waliin jiraatu yeroo tokko ta'ee mootummaa sana mormuu danda'a. Kanaaf immoo abbootiin irree tooftaa baratan fayyadamu. Innis uummata addaan qoqqoodanii bulchuudha. Waldhabdeen bulchiinsaa, waldhabdee sabaa yookaan waldhabdee naannoo uumuudhaan tokkummaa lammiilee gidduu jiru laaffisu. Yeroo kana ammoo bu'aan isaan argatan hawaasni sirnicha gaafii keessa galchuu irraa wal loluu irratti baha. Inni lammaffaan xiyyeeffannaa uummataa jijjiiruudha. Mootummaan yeroo rakkina diinagdee wabii nyaataa dhabuu yookaan uummanni mootummaa biyya bulchu irraa itti quufinsa dhabuuf abdii muratu. Hooggantoonni mootummaa abbaa irree yeroo baay'ee rakkoo haaraa uummata gidduutti kakaasu. Yeroo kana xiyyeeffannaan uummataa hanqina bulchiinsa gaarii, qaala'insa jireenyaa yookaan malaamaltummaa irratti xiyyeeffachuu dhiisee jeequmsa gidduu uummataatti uume irra fi ittisuu yookaan jeequmsaaf deebii kennuutti fuula isaa garagalfata. Sadaffaa amanamummaa uummataa qormaata keessa galchuudha. Mootummaan abbaa irree yeroo baay'ee gareewwan kamtu akka isa deeggaruu fi kamtu akka mormu adda baasuuf wal dhabdee kakaasu. Zoonii bulchiinsaa irra deebiin bifa haarawaan kaasuun hawaasni gama kam akka goru ilaaluun dhiibbaa gochuun sirnicha to'annoo akka cimsu salphaa taasisa. Fakkeenya uummata Oromoon kan biyya bulchaa jiru nu Oromoodha. Biyya guutuu bulchaa jira maaf cinqamtanii. Murteen caaseffama haaraa kun haqameera hin yaaddawinaa Oromoon jedhee garee Somaaleetiif akkuma dhihoo kana murteen imbaasii Itoophiyaa keenya jiru caaseffama haaraa baga gammadan kun bu'aa bulchiinsa keenya badhaadhinaa kan muummicha ministeera Abiy Ahmediin gaggeeffamu argameedha jechuudhaan gammachuu ibsachaa manguddoota Oromoon ammoo jarri kun nu jalatti bulaa jiru of hin rakkisina jechuudhaan Oromoo gowwoomsuun jara kanaan ammoo lafti guutuun keessan hin cinqamina, lafa kanas sanas fudhadhaa bulchiinsa keenyaadha hin cinqamina jechuudhaan abdii duwwaan jara gammachiisuun uummata ollaa isaa irratti onnachiisu. Inni afraffaan aangoodhaaf reasons justification uumu. Yeroo jeequmsi uummata gidduutti babal'atu hooggantoonni abbaa irree gidduu seenuudhaan akka humna tokkichaa tasgabbii deebisuu danda'utti of agarsiisu. Kan nama ajaa'ibu mootummaan ka'umsa tasgabbii dhaabuu kanaaf kan bobba'ee ta'e sun isa tahee osoo jiru sana booda haala jirutti fayyadamee aangoo guddaa kan mootummaa giddu galeessaa godhachuun naannolee adda qooduun waraana biyyoolessaa cimaa ta'e bobbaasuu fi uummaticha gidduutti bilisummaa jiran daangessuuf sababa ta'a. Ajandaan caaseffama haaraa kun maaliif Itoophiyaatti raawwatamaa jira? Tooftaaleen abbootiin irree fayyadaman armaan olitti kaasneen waan wal qabatu qaba. Mee haa ilaallu. Mootummaan paartii badhaadhinaa yookaan PP'n waldhabdee hawaasa horsiisee bulaa daangaa Oromoo, Affaarii fi Somaalee gidduu jiru deebisee amma kaasee jiru kun wanta akka tasaa miti. Itoophiyaan yeroo amma qorumsa diinagdee, siyaasa, nageenya gadi fagootti ishee mudatee jira. Waldhabdee kakaasuun qaala'insa jireenyaa, hojii dhabdummaa fi gatii jireenya irraa yaada uummata guutumaan guutuutti jijjiiruu danda'a. Qabxii kana ibsuuf yeroo kanatti uummata daangaa gubbaa jiru rakkoon kee maali jettee osoo gaafatte deebiin isaa dhimma wariira daangaa dubbasa malee rakkoo biraa abadan dursee sitti hin himatu. Garee cunqurfamtoota gidduutti osoo akkas ta'e jijjiirama dimokiraasii argachuu dandeenya jedhanii wal mari'achuun tokko ta'uu danda'an jedhaman gidduutti
gamtaa isaanii guutumaan guutuutti akka laafu taasisu. Nagaa eeguun barbaachisaadha jechuun waraana guddaa uummata kana gidduu qubsiisuun qubachuun humna waraanaa kun seera qabeessa akka ta'u taasisu. Dhugumatti ammoo kun waa'ee misoomaa yookaan bulchiinsa haqa qabeessa miti, waa'ee to'annoo sirna bulchiinsa abbaa irree sanaa eeguuti. Gorsa hawaasa keenya horsiisee bulaa tiksee bulaa Oromoo Afaan Somaaleetiif tokko tarsiimuu addaan isin qoqqooduuf deemamu kanaaf beekamtii kennuu. Falmiin gidduu keessanitti uumamaa jiru meeshaa siyaasaa malee jiruuf jireenya hawaasa keessaniitiif furmaata dhugaa akka hin taane hubadhaa. Keessattuu uummanni Somaalee shira kana dammaqii ofirraa qoladhu. Lama tokkummaan hawaasa gidduu jiru ijaaruu. Gareen horsiisee bulaa lafa bishaanii fi hidhata aadaa jaarraa hedduuf qaban qooddatu sirna wal dhabdee hiikuu aadaa haaromsaa yaalii isaan qoqqooduuf godhamu irratti tokkummaa agarsiisa. Lafti kun keessan akka hin taane osoo beektanuu qaama biyya bulchuu keessan yoo isiniin jedhe diduu qabdu malee gammachuun lafa keessan hin taane hin labsatina. Balaa sana booda jiru dursa hubadhaa, wal gorsaa, wal qajeelcha. Keessattuu horsiisee bultoonni Somaalee dhimma kana nu hubadhaa jechumaafi. Sadii ragaa seenaa fi ragaa akkaataa mootummaan ittiin saboota addaan qoodee to'atu waliif qoodaa. Dhugaa dubbachuun humna guddaa qaba. Isinis wanta lafa dhugaa jirtu walitti himaa, waliin gahaa, waliin mari'adhaa. Ilaalcha daangaa sabaa darbuu ilaaluu. Manni Oromoo, Afaan, Somaalee, Amaar, Sidaamaa fi kanneen biroo hundi sirna cunqursaa tokko jalatti akka rakkataa jiran hubadhaa. Walumaa galatti abbootiin irree diina uumuun sabaaf sablammii addaan qooduun rakkoo dhugaa sabaaf sablammii daraaraa jiru irraa yaada isaanii karaa maqsuudhaan umrii dheeraa jiraatu. Garuu tokkummaan ogummaan wal loluu diduun tooftaa kana laaffisaa. Hawaasni horsiisee bulaa Itoophiyaa nagaa waliin dhaabbachuun sirna qoqqoodanii bulchuu dura dhaabbachuudhaan fakkeenya cimaa ta'uu danda'u. Yoo kan namaaf hin liqinfamu ta'e silaa dhugaan jiru kanaadha. Garuu kan dhugaan hadhooftuun kun liqinfamuuf muraasa qofaadha. Kaayoo qabnaa kaayyessaan waaqadha jechuudhaan yaada isaa goolabaa Hamzaa Boorana. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruun Miidiyaa, xiinxala siyaasaa tooftaa mootummaan abbaa irree yeroo rakkoo itti fayyadamu jedhu kan Hamzaa Booranaatiin qophaa'ee qabannee isiniif dhiyaannee kanumaan goolabnee jirra. Qophii keenya akkasuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruun Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruun Miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.